namni keenya buqqa'uun rakkachuun godaanuun lafa isaatirraa deemee biyya alagaa keessatti miidhamuun waan har'a eegalee miti yeroo dheeraa eegale jechuudha. Gaafa Oromoon qawweedhaan caalamee mohamee alagaa jalatti oggaluudhaaf dirqame waggaa 120 ol durarraa kaasee Oromoon buqqa'uu fi rakkachuun kun waan itti fufee hanga har'aa jiru jechuudha. Har'a ni bidduu haadha tiyyatu jira. Haati tiyya Shamsii Tolaa jedhamti torbaan dabree as dhufte. Warri isii dhaloonni isaanii Shawaadha Tuulama. Abbichi gosti isaanii waggaa 70 dura Shawarraa buqqaanii gama Arsii dhufan. Akkaataan isaan itti buqqaanii itti dhufan akkaataa namni keenya irra itti buqqa'ee biyya Suuditti rakkataa jiruun waan wal fakkaatuuf seenaa isaa xiqqoo tuqee rakkoon Oromootuun kaleessa farras akka maal fakkaattu sin garsiisuu barbaada. Akkuma beektan hoggaa Xaaliyaan biyya san weerarte nafxanyoonni uummata keenya irratti geeraraa turan qawweef duuba garagalchanii dheefa biyyaa bahan Oromoonni keenya weeraraa tokko nurraa bu'ee weeraraa biraa ofirratti fudhannu jedhanii fincilanii lolan. Lola san keessatti waraana Garasuu Dukii jaaree hogganee faranjii waywaachisaa ture san keessatti Oromoonni naannawa sanii hedduudhatu hirmaate. Oromoota san keessaa akka isin beeytan akka Taaddasee Birruudha ka akka Alamuu Qixxeessaa hedduudhatu jira jechuudha. Katari immoo maqaa isaan beeyne ka warra naaf firaa keessaa Gammachuu Bulliitti ture. Gammachuu Bullii abbeeraa haadha tiyyaati. Eessuma isiiti abbeeraa isiiti inni lola san keessatti dirmatee lola san keessatti falmee waraana 55,000 Garasuu Dukii san keessaa nama tokko ture. Yeroo Ingiliz Haile Sillaasee deebiftee uummata keenya irratti tuulte waraanni guddaan biyyi sun qabaachaa turte waraana Garasuu Dukii ture. Walisoorraa kaasee hanga Jimmaatti to'ataa ture. Nama keenya kalolee diina akkasitti waywaachise san galanni mooyyee darbaadha akka jedhamutti galata isaa galchuun hapheeti waraana Garasuu Dukii facaasanii Garasuu Dukii siraarsanii booda Adaamaatti rakkatee akka du'e ni beeytan. Garuu seenaan himamini jira. Seenaan nu beeknu Garasuu Dukiitii fi ka Baqqala Wayyaa haa ta'u malee warri isaan jalatti hiriiree falme sun irra hedduun isaanii lafa isaanii qe'ee isaanii ka abboota isaaniit irraa dhaalan ka Xaaliyaan irraa falmachaa turan san irraa buqqaafamanii akka qilleetti addunyaa irra facaafaman. Yeroo san gosti haadha tiyyaa balbalti isaanii haati warri isaanii hundi lafa isaanii saamamanii naftanyaa gaafa Xaaliyaan dhufu biyya san dhiittee dheessiteef lafti isaanii kennamee achirraa baqatanii gama biyya Arsiitti dhufan jechuudha. Amna yeroo dheeraa baatii ol fudhate san keessatti namni hedduu dhume jechuudha. Saawwan hedduu dhume jechuudha. Hangafoonni isii nam lama godda'ama haadha isiitii fi warra kaan irra ga'eerraa warra du'e keessaa isiin biyya keenya keessa dhalattee naannoo keenya dhalattee akkasitti nus argamuu dandeenya jechuudha. Hiree ittiin dhufan hoggaa amma boodarra qoradhee hoggaan ga'u warra Arsii naannoo san turerraa warri keenya warri gama abbaa kiyyaatiin jiru immoo warra yeroo san sooddoo dhaqee warra keenya ka Shawaa wajjin falmaa ture jechuudha. Wal beekumsa sanirraa wal harkisanii asitti lafa kennanii fi jiraachuu danda'an. Wanni seenaa kana tuquuf waa lama. Tokko buqqa'insi Oromoo irraa irra gayaa jiru rakkoon Oromoo irraa irra gayaa jiru kun haaraa osoo hin ta'in waan waggaa 120 oliif itti fufee jiru ta'u. Lama kaleessas har'as alagaan ta biyya teenya nurraa fudhatte haa taatu ta itti dheessinu garaa takka illee namaan laaftu ka garaa walii laafu numa lammii Oromoo qofa ta'uu isaa akka hubattaniif.